dafa wini kan kenya torba seenuuf deemti bar torba seenuuf deemna jabaadha wayyaa moota marratu ijoolleen kan ko commenti walla xallatto abaabaa furnaa kenna amma rahmatullahi barakatuh abdii yaala akkam gaarii koo idis silaayyuu firan qabnu taaptaapiidhaan wal tawaddaaddaraa jirra waan ta'eef taaptaap godhaa Fatima galatoo malfaadha Era durfamaa jirra taaptaapiidhaan irraa fudhattaa dhufaatee. abaaboo afur guuta ababaa afur guuta Taaptaapiin akkanarraan fudhanne dhugaa dubbachuuf namni dubbila moo'innis jala jirtan kun. lakkaa garaan jedhamtu lakkanatti anuu miskiina tana ta'uunne timaatii miidhamee maatti Fudhatamaa jirra bifa kanaan. ana amma ilaa giiftar oromooti miti giiftarri amaaraatu garaanaaf laafuu qaba biikoos rakkoon kiyya afaan oromoo takkitti beekaan asirratti haasa'uudha rakkoon kiyya kana malee usuu ka dubbadhuuti giiftarrummaan amaaraatu leencana darbaa oola asirratti irraa durbummaa Faatumaa qofa ta'e malee namni biraa tuutti dabalamtanii abaaboo kennitanii waan qabdan asirratti darbadhaa asirra waan qabdan Ara laaf goolii kan kosanayyuu haa ta'u gadi tuqaatii namoosisa jalaa 500 galuu qabdani wallaa. naa jiraadhu wallah Ara warri mana haadha seenaa dammaqaa ribarraa. bara laafetti ko akkama godheetumaa Wiinii kan koo jaammo. thank you kibarillee galatoo Kanaan illee yoon irraa fudhatte wayya malee haadha faate amma taaptaabiin irraa fudhatte wallaahi. taaptaabi maanuu sirraa fuudhaadha yoo saniitu eessa dhattee deebi artisiin taaptaabi maanuu sirraa fuudhaa bar rabbiin sodaanne malee taaptaabi maanuu sirraa fuudha laalmee badhaatu Namni hundi leenca jennaan falaas leenca sii kenna jedha namni guutuun leenca sii kenna naan jedha bismillah maashaallah manni mana kan koo maal taatan. abdiisi koranne doktor adeemi abdiisi koranne Ani goos keessa nu taaptaabiin mo'atamaa jiru leenca naa kennitanii. abdiisi koranne bara abdii Abdiin atti godhanee. for you for you Foona wal godha homaa rakkoon hin jiru kan leenca hafu. idaali tokkoffaa Hayyee. deemtee doktora waamtee fiddee akka jaartii pirezidaantii maammee sanii daakisiin ginsila xallatu ati sila taljima ciiftee teetta taljima taatee akka jaartii pirezidaantii maammee sanitti taa'ee qabutti Habibti waan 500 meeqa wayisii kennanii intini naan jedhanuuf hin qaban inni qoosaadha inni. ai deem waan fayyadu waan tokko lammaffaa taati lammataa Adabbii lammaffaa simaddu sadi tasaa filannaa nuti. Idaatii lammataa jechuudha waadaa galtee piroomiisa guyyaa san viidiyoo waraaba piroomiisa waadaa galtee gaafa geemii kiyyaa marqite jechuudha dhadhaa kana walal irra gootee qoritti qabattee dhufta. Wallahi si marqa san rakkoon qabu rabbinaaf ragaadha marqaa ajaa'ibaa kana kan yoo asii maankaa keessa kan cifliqqattee keessa biyya kana distiin marqiiti saani baadhattee dhufin qoritti siin jedhan qoritti. qoriidhumatti sii fida wallahi qoriitti sii fida. Indaam leengadda wayii marqaa mana namaa wayiitti nyaannee si yaadataa turreeni. Kaalaas bakka marqitee dhufta. Uummata sanumaan tokko qofa si marqaa. Sefenaaf dhiphibsii laga kan galitee sanumaan galcha. Alama lukkuu fi foon bitadhee yaadaa jiraa jiru wallahi yookaan geemii kana kasaaroma lamaan. Arfaate ani qoradhi tokko caalaa si fidan dhufu rabbi. Rakkoon qabu sanuma fiti kottaa bifti sanuma lal pepsi mirindaatti bitaa sanuma nyaatanii galanii.
gochuu fi qabda urgoo qoraasumaan wantini sanatti gochuu fi qabdaani yoomxamni gaafa geemii taphatan sadaqaa nyaachuu kana eenyu barsiise kana kaayiroo tana keessatti. hin beeku. Alhamdulillah. Asliin gaafa taphatu mana mubee taphate ammana iyyuu hin jiru gaafa san. Beekama naa militte uummata waa kennuu didda. Gaayis ababaa afur guuta ababaa afur. Wiini irra balleessisan ni rafa amma rafa. Alhamdulillah wiini irra balleessisan ni rafa. Ati maa kaatee qixxaa buddeen na tolchi. Kuush akki maqaa jijjiirratte sun akkasuma laala. Marqaan siin jedhee marqaan sii marqee sii fidee dhufaanii. Gaasanii Leencoo hin qabu kunoo geeffara hin qabu taaptaa. Habibti marga gizee marqitu dhagaye. Marga gizee marqitu. Marqee ati marqitu sadi xiixuu qaba sadi. Takka jedhu. Lammaffaa taree deebi'eetiini dhadhaan shiira qabaachuun qabu. Lama jedhu. Sadaffaa mara jabaachuun qabu mara laafuun qabu. Marqa asuu marqitee hin dhufin. Marqa asuudha. Habibti marqaa akka xuubii kana marqeensi fi daaniin yaddu galeessa waan hin godhuuf hin qabu goskinaan gosku laaffinaan laaffin. Ofii kan keetiif seeraa teektanii nyaattan malee. Ati tapha beellamaa hin taphattu Jamiila. Ani nama taaptaaf naa godhu hin qabnetiyyuu tapha beellamaa dhufee taphadhee maal nama raadde moo janamaa duratti salphadhee galuufani. Amjabeesti guyyaa tapha kiyyaa lafa taphni keenya kana bulii soddomatti warri yoo taphni keenya danjii kana gaafa soddomaati. Walumaa galatti bulii sagaltuu hafee jechuudha. Galgala akkuma sa'aatii namni kamuu taphatutti. Sa'aatii namni kun irraa fudhatani wiinii torba guutuun irraa fudhatani naanna dabbaree jiraayyuu. Kudhaniin guuttadhee makiinaa diimtuu mala jechuufan ture ani. galgala sa'aatii afur jechuudha. Sa'aatii Suudii sa'a 10 sa'aatii Kuwait sa'aatii 10 sa'aatii Dubaay sa'aatii 10 takka sa'aatii Kaayiroodha. Sa'aatii Kaayiroo nama sa'aatii 2 duuba hafti. Amma sa'a 8 daqiiqaa 22 nu bira. Amma Dubaay yookaan 10 daqiiqaa 22 na fakkaata I think. Dubaay 10 daqiiqaa 22 akkas. Bao laan musaa takka hafna qaxarii irraallee duubatti Dubaay gosa meeqa? Yes, Dubaay Afrikaa 22. Dubaay sagal malee afurii miti bar 10. Laa Dubaay 10 Dubaay. Suudii amma sa'aatii 9 daqiiqaa 22 Suudii. Akkas jedhaan. Akkas. Dubaay irra nu daawwataa akka Zaahidaa Shariin immoo eessa? Warra Dubaay sa'aatii hirriba isaanii fata sa'aatiin nu sa'aatii meeqa warra Dubaay bara. Suudii amma 9 daqiiqaa 22 na fakkaata. 22. Taaptaaf godhaa sagalee isii qabaara wallaan isinitti dhaga'amaara. Liki sa'aatii 10 boyfriendiin kiyyaan angoole akka. Wallahi waan kana kan nagote an boyfriend dinki ya yulal ay abdata kiya kana darra ka do sibra ka de gola ka sina ga hado elle tap goda undi kesan me majalan le kiya elle mana ko tap goda jirtan tap goota nu tap inatti mul'atan jiru an network na qabeera ada faate saya sekarang jiru hojjetaa jira. Wallaa nam tokko tap godhaan jiru akka. Beekaa rafti ijoolleen. Beeruutillee amma isaa. 18 irratti dhaabbate footikeetillee. 18 laaboo 26 41 jirra. 18 mul'isaan. Ammee kan jedhu. 26 38 jirra.
bismillah ay wallahi kudha saddeeti nutti mul'ata Abibti ati feemasiidha wal qixa ta'uu yoo hawwitu hin qaanfattu jedhee bara. no amma ni kate wallahi baaki soddomii saddeeti nutti mul'ataa jira amma dura wallahi ani sin argaan jiru akka sin taaptaaf gootan ni isa Abaabaa furbuutaa. kinna qabee jira Aslitti si hidha hinaaf kaadhaaf si hidhe ni barki sirraa hidhe dhalqaniit maal sirra ta'a. yaa akkatti kuntinidha yoo abaaboo gaafa dallee kennaa awwamaa argaan jiru yoo immoo dallee naa barreessaa koomentii godhaa mee nan argaa Maal abaabaa kun maa fuutaa? fuutaame abaaboo koomentiin jettu kanallee anumaa argaan jiru wallah Ani hiyyeeti tana daddarbee deemee xiiqiidhaan lafarra walatti kennaa wayyi. Leenga dalaal xiiqiin maal jedha seeta si harka du'uu barbaada. Si harka du'uu barbaada jedhee na barreessee beektaa. Okay dhaqee seenee dhufe. Akkasuma guyyaa sanaan tapha 12 moo'adhee akka nama walitti ragabalee eessa akka ta'e illee akka shawaatitti giiftara dhabuun baay'ee nu miidhaa jira. anuu eessa kan jite hin beeku Walaa ani hin beeku barri. Nama asirraa kan akkanuma ama ijoollee harargeedhaan ni beeka. Ijoollee harargee akkuma ta'e ta'ee wallaan. Jimma harargee wallaan. naa beekta Yaa jimma harargee wallaan. hunduma biraatu maqaa jimmaatiin moggaafate malee jimmaa miti Wallaa jimma. haadha baadhee tokko hin deema Haayila si jimma mokkam. Jimma wallaa jimma. Mubaarakii fi sa'aadaa malee taphisiisu. Maaliif jennaan ani giftara ijoollee